Akkam bultan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabne isin dhageessifnaa dura irratti hangafooti oduun godina Harargee Bahaa Golootaa magaalaa Burqaa keessatti sababa xiqqeenya guduunfaa loo jirratti namoonni lama wal loluudhaan garmalee miidhaa walirraan geessisaniiti jiran jechuun dhagahameeti jira. Godina Teeriyaanaa Geeritti illeessi tokko teerii takka malatti irra bu'uun akka namni hin feene waan godheef jecha hidhaan cimaa waggaa 100 hir'isuu 100tti murtaa'eeti jira. Godina Ameerikaa Bahaa Awurooppaa dhiyaara addaa ishee Abbaa keessatti jaldeessi qallaa ijaaruun beekame ta'u qallaa kufa 100 ijaaruun badhaasa firii boqqolloo miliyoona 46 badhaafamuun dhagahame. Namichi umrii waggaa 61 illee kaleessa galgala kijibaan hudhame addunyaarraa boqochuun dhagahame. Muummichi ministeera miti obbo Gurraachoon tokko qallaa fi intarra qaaruun karaa makiinaa cufe jan amma oduu bal'inaan. Waldorgommiin mana marii guufaltii fi simintoo jidduutti gaggeeffamuu taa'u boruu sa'aatii 35 qabee hanga sa'a 40tti fufajaameeti eegama. Kanaafuu warri daawwachuu barbaadan dirree waldorgommii faltii fi simintoo dhayxanii akka daawwatan dura bu'aan dorgommii faltii fi simintoo obbo Hagaan beeksiseeti jira. Waldorgommiin utaaloo lafarraa ta'ee fi injiree jidduutti gaggeeffameen dorgomaan injiree obbo Leelii Kaasaan tokko addarraa guuratee hanqa nyaaratti utaaluudhaan sadarkaa tokkoffaa baheeti jira. Dorgomtoota Tayfii Qeessaayis adda miliixuun takka addarraa guuratee bakka buute dhabuudhaan sadarkaa lammaffaatti qabaniitiif jiran. Waldorgommiin kubbaa miilaa bashoo fi hantuuta jidduutti gaggeeffameen gareen hantuutaa 3 fi duwwatti mo'achuu isaanii muummichi ministeera hantuutaa obbo Funyolus kaleessa galgala gabaaseeti jira. Zariileen hantuutaa meeshaalee manaaf fafeessan jaamanii shakkaman kaleessa galgala xayyaaraan sammuu manatti miliqan. Itti gaafatamaan garee fafeessituu meeshaa obbo Miikkaan Lagaan afaan Miikkaa bakka malee uruudhaan waan himameef jecha kumaandotaa durreetiin qabamee gara mana murtii bashootti erga dhiyaateen booda dura bu'aan mana murtii bashoo obbo Darsa Kombolchaan murtee haqaa garaa durreetti akka galutti murteesseeti jira. Garuma fafeessituu meeshaa san keessa obbo Fiigaa manarraa tokkolleen keeyyan manarraa shirgigaatee lafa bu'uudhaan to'annaa bashoo jala ooleeti jira. Godina Harargee Bahaa Gola Odaatti saroonni 14 wal loluudhaan eegachi wal guise ganda tokko seenuun baarree 19 fi kibaaba 25 cabsuun miidhaa beelaa uummatarraan ga'e. Uummanni sun yeroo beela'u mixii miliyoona 16 qalachuun foon bakka kaan dhaban jan. Oduudhuma san fakkaatuun shakkamaan shakkiin shakkame tokko shakkamtoota isaatiin shakkamuu isaa waan shakkeef jecha shakkamaan kun shakkamataa tokko shafjee shirjee shakkamate jaamee waan shakkameef shakkamaan kun utuun shaayidoonni isa shakkan sun shaayida irratti hin baane shafjee shirjee shaayii takka dhaabuun osoo shaayiin sun shaf jettee shaf hin godhamin gararraa dhufetti deebuun dhagahameeti jira. Namichi umriin hin beekamin tokko qaallitti umriin wallaalamte takka gudee duudhaan ilaan cimaa waggaa 100 hir'isuu 100tti murtaa'eeti jira. Bakka oduun kun irraa isin bira ture godina Seelaan aanaa Firaashaa Raddaa Makaddaa ganda Irriibarraa waan dhageeffattaniif hundaanuu taphadhaa.